kan qubanutti qabu malee kan qubanu qabu hin jiru beektaa. Hunduu qubanutti qaba garuu qubanuun qabu. Akkuma qubanutti qabu immoo quba akka nu qabus barbaanna beektaa nuti. So kanaaf namoonni akka daawwiti kana luuzii gochuun qabu hawaasni keenya. Namni kun muuziqaa Oromoo kana intarnaashinaal godhee hojjechuu qaba. Akkatti hojjetu haalli jireenya isaa mijachuu qaba. Waan na ta'uu qabu. Uummanni nuti irraa dhalanne beektaa. Nuuf miti beektaa warra gudeeda isaa keessaa baanee miti. Urmaafuu nama siree irraa bu'ee ciibsu. Gadi galoon immoo hin dhabamu. Addaggeen immoo hin dhabamu. Asumeen hin dhabamu. As dhiyoon hin dhabamtu beektaa. Kanaaf uummata keenya irraa abdii guddaa qaba waan ta'eef nu ijaaraa bakka dogoggorretti nu qunxuuxee nu adabee nu sirreessaa waan isaa gammachiisne kanatti immoo mataarra nu baatee deemaa saba kanarraa dhalachuu waan guddaa dirqamaa miti dirqamatti kennaan jiru jesta agartee